مسكينة والله وانت ارتيف جزام أكنك أدوغا ماتشيسا نما يوتو لغيا واللغيسيسا أدوغا ماتشيسا نمو لغيا واللغيسيسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خرجمتوتا في جهلتمتوتا أستاذني في أكاسمس براتوتا أونلاين هند خيسنو سلام خيني خان خبجا في جاللا بكا اسنجر تريد إجارة شبكة جامو يا بچودان لغاغا ركت آمرودان إيمو زوم واتساب تيك توك فيسبوك خيسا كت آمرودان بكا اسنجر تريد تقر خيسان اسني هابو اسنين جچا أدوغا ماتشيسا قبني ديان نجرا في ميمي أدوغا ماتشيسا سمالي ميسين Kacale urji wandacci kan tahan kan yeroo dheertuudhaaf toora aappii online imootti barumsa isaanii bifa bareedaa fi bifa nama hawwataatiin galgalaa ganama osoo hin jenne rakkoo shabakaatiif rakkoo madaamii dandamachuudhaan guyyaa irraan tanaatti umuruudhaan gammachuu addaatiif fuula isaaniirraa ifaa bar ijoollee qaqqacalee urjii wandacci kan tahan yaaboo eenyu isaan silaa barattoota markaza kamiiti abshirnirraa rakkatinii siif hima ijoollee qashti qushummee kan tahan barattoota markaza ifaa jireenya kan yeroo dheeraadhaaf toora aappii online imootiin barumsaanii barachaa irraan tanaa kana gahan gammachuu guddoon nu dhaga'ima waan taateef obboleeyyan keenya qaqqaalii fi gaggaarii kanneen markaza biraa keessatti argamtan akkuma ammaan dura gammachuu ta'eessan bakka adda addaa irratti wajjin qooddachaa turre irraan tana guyyaan keenya nurraa hin hafenaa koottaan wajji qooddadhaa isiniin jedhan yaa maashaa Allah eenyu garuu ustaaziin isaan barsiisee guyyaa irraan tanaa kanaan ga'e egaa namni barattoota isaa qaqqaalii fi gaggaarii kana barsiisuudhaan guyyaa irraan tanaan gahe Ustaaz Ibsaa Ibn Jamaal leenca fakkii namaa leenca haati deeyse barattoonni koo yeroo laffaatii tiyya akkanatti hojiin agarsiisan gammachuu guddoon dhaga'ama waan taateef cufti keessanuu akka dhuftanii gammachuu teenya nu wajji qooddattan isiniin jedhan Ustaaz Ibsaa Ibn Jamaal yaaboo amiirrannummaan ustaazaa wajjin markaza guyyaa irraan tanaa kanaan gahan eenyu faadhamee maqaa isaanii naaf hime abshir rakkoon takka hin jirtuu siifin hima Ameerra yeroo shabakaan ustaaza baase bakka ustaaza buudhaan lafee dugdaa markazaa ta'uudhaan guyyaa irraan tanaa kanaan gayan. Ameerri takkaffaan Sabriina Ameerri lammaffaan Samalay Ibrahim Ameerri sadaffaan Fuad barattoonni markaza ifaa jireenyaa hundi keessanuu baga gammaddan congratulations gammachuun teessan tan zalaalam rabbii isiniif haa godhu isiniin jecha sagantaan tunis sagantaa ajaa'ibaa waan taateef daa'imwanii fi culamaa'iwwanii fi akkasuma ustaazotaa fi barattoonni adda addaa waan irratti argamaniif cufti keessanuu dhuftanii akka qoodarraa fudhatta sagantaan ajaa'ibaa tunis kan isin gaggeeffamtu Deseembara 19 baatii 12ffaa bara 2024 akka hijiraatti immoo baatii jaaffaa jumaadu isaanii hijiraa kumtakkaa fi 446 guyyaa khamisaa oollee galgala jum'aa akka Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii 2 fi daqiiqaa duwwaa kan eegaltu yoo ta'u akka Saudi Arabiyaatti immoo galgala keessaa sa'aatii 8 fi daqiiqaa 00 yoo ta'u akka Dubaayitti immoo galgala keessaa sa'aatii 9 fi daqiiqaa 00 eegalti waan taateef hundi keessanuu irraa hin hafamu hin hafinaa wal argaan teenya markaza ifaa jireenyaa markaza ifaa jireenyaa akkanagaa oduu gammachiisa nama yuutuu dhagayaa wal dhageessisa oduu gammachiisaa namuu dhagayaa wal dhageessisa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خرجمتوتا في جهلتمتوتا أستاذني في أكاسمس براتوتا أونلاين هند خيسنو سلاما خيني خان خبجا في جاللا بكا اسنجر تريد إجارة شبكة جامو يا بچودان لغاغا ركت آمرودان إيمو زوم واتساب تيك توك فيسبوك خيسا كت آمرودان بكا اسنجر تريد تقر خيسان اسني هابو اسنين جچا أدوغا ماتشيسا قبني ديان نجرا في ميمي أدوغا ماتشيسا سمالي ميسين ijoolleen qaqqacalee urjii wandacci kan tahan kan yeroo dheertuudhaaf toora aappii online imootti barumsa isaanii bifa bareedaa fi bifa nama hawwataatiin galgalaa ganama osoo hin jenne rakkoo shabakaatiif rakkoo madaamii dandamachuudhaan guyyaa irraan tanaatti umuruudhaan gammachuu addaatiif fuula isaaniirraa ifaa bar ijoollee qaqqacalee urjii wandacci kan tahan yaaboo eenyu isaan silaa barattoota markaza kamiiti abshirnirraa rakkatinii siifin hima ijoollee qashti qushummee kan tahan barattoota markaza daarul fatxi kan yeroo dheeraadhaaf toora aappii online imootiin barumsaanii barachaa irraan tanaa kana gahan gammachuu guddoon nu dhaga'ima waan taateef obboleeyyan keenya qaqqaalii fi gaggaarii kanneen markaza biraa keessatti argamtan
akkuma ammaan dura gammachuu ta'eessan bakka adda addaa irratti wajjin qooddachaa turre arraan tana guyyaan keenya nurraa hin hafenaa koottaan wajji qooddadhaa isiniin jedhan. Yaa maashaa Allah eenyu garuu ustaaziin isaan barsiisee guyyaa arraan tanaa kanaan gahe. Egaa namni barattoota isaa qaqqaalii fi gaggaarii kana barsiisuudhaan guyyaa arraan tanaan gahe. Ustaaz Abdii Muhammad. Leenca fakkii namaa leenca haati deeyse barattoonni koo yeroo laffaatii tiyya akkanatti hojiin agarsiisan gammachuu guddoon dhaga'ama waan taateef cufti keessanuu akka dhuftanii gammachuu teenya nu wajji qooddattan isiniin jedhan. Ustaaz Abdii Muhammad. Gaaboo amiirrannummaan ustaazaa wajjin markaza guyyaa arraan tanaa kanaan gahan eenyu faadhamee maqaa isaanii naaf hime. Abshir rakkoon takka hin jirtu siifin hima. Egaa amiirran ustaaza wajji ta'uudhaan ustaaza gargaaruudhaan markazaaf lafee duudaa ta'uudhaan guyyaa arraan tanaa kanaan gayan. Amiirri takkaffaan Ummu Yaasiin yoo ta'u amiirri lammaffaan Ummu Bayyaan amiirri sadaffaan immoo Khadiija Absi yoo ta'u amiirri afuraffaan immoo Sabboontu Arsiiti. Yeroo hedduudhaaf bakkaan ustaaza baase bakka ustaazaa bu'uudhaan ijoollee qo'achiisuudhaan akkasumas ijoollee mataa walii qabuudhaan kan guyyaa arraan tanaa kanaan gayan amiirran markaza Daarul Fathii. Gammachuun teenya gammachuu teessanii waan taateef dhuftanii akkana wajji gammaddan isiniin jedhan. Amiirran markaza Daarul Fathii. Sagantaan ajaa'ibaa sagantaan bashannansiisoo fi hawwisiisoo fi barsiisoo taatan kan isin gaggeeffamtu. Ammajjii 2 baatii 5ffaa bara 2017 yoo ta'u akka lakkoofsa faranjiitti Januwaarii 9 baatii 1ffaa bara 2025 Rajaba 9 Hijiraa 1446 yoo ta'u Khamisa oollee galgala sa'aatii Itoophiyaa sa'aatii 2 duwwaa yoo ta'u akka Saudi Arabiyaatti immoo sa'aatii 8:00 waan taateef akka Dubaayitti immoo galgala keessaa sa'aatii 9 duwwaa waan eegaltuuf cufti keessanuu irraa hin hafamoo hin hafinaa dhuftanii akkana wajji qooddattan isiniin jedhan horeewwanii fi amiirran markaza Daarul Fathii. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota ustaazanii fi akkasumas barattoonni markaza adda addaa irratti argamtan sagantaa ajaa'ibaa taata daa'iwwanii fi ulamaa'iwwanii fi akkasumas hayyoonni adda addaa waan argamaniif hin hafamoo hin hafinaa wal argaan teenya markaza Daarul Fathii. Markaza Daarul Fathii.